waggoota kurnan kana dura tajaajilli faaruu akkam ture? Baay'inni faarfataa baay'ina amanaatii ol. Qulqullinni faarfannaa keenya gadi bu'aa deema. Qulqullootaatiin uumaa keenya isinii jennee faarfanne kuni dogoggora guddaa ta'a. Akka barsiisa mana amantaa keenyaattis akka kitaaba qulqulluuttis qulqullootaan uumaa keenya jennee faarfachuu hin dandeenye. Gulantaa isaanii malee deemnee jechuudha. Qarshiidhaan walaloo fi yeedaloo bitanii faarfachuun yookaan istuudiyoo seenanii faarfachuun ni danda'ama akka seera fi sirna mana kiristaanaa keenyaatti.